waan jiru isinitti himaa sheer godha. Abu Mus'ab hoolaa karatti qalanii miti. Abu Mus'ab hoolaa karatti qalan sammuu kanaan dalagaa deemaan sheer walii godha. Abu Mus'ab hoolaa karatti qalanii miti wallahi. Eenyu ol madaalaa yaa sammuun kiyyaan waan dalagu keessatti sheer walii godha. Oromoon nama ganatti ajab wallahi. Nihayaan zaalimtootaan irratti taate inshaallah. Nama fida taa'ee isin caqasa nama fida. Waan dhageettani waan ajaa'ibaa. An duraan jedhe rabbi malee nama sodaatu jedhe wallahi rabbi malee nama sodaatu shaksii tokko garuu nafsee tiyya eegu irratti shurii beeka akkaataatti eegu rabbii gaditti guyyaa qaxaroon dhufte ammoo Abu Mus'ab akkuma fedhe ta'e akkuma ustaas Kamaal hibboo ta'e ta'e sheer walii godhaa nama fida. Waan dhageettani wallahi ajaa'iba dhageettani. Sheer walii godha. Waan jedhu sitti himaa maal jechuudha sheer godhu kalas maal jechuudhaan dhageetta waan jedhu. Nama ganatti hin dubbadhu. Ruuhii tiyya qaalii nama ganatti hin dubbadhu. Rabbi si wajjin haa jiraatu. Tasgabbaa'i wayi ati natti himta akkaataan itti tasgabbaa'u. In tasgabbaa'aan tasgabbaa'i maamlata. Aamin aliibii. Sheer walii godha. Taal godhaa nama fida. Nama fida. Waa dhageettani ajaa'iba. Rijaala maali? Nisaa angeetu ilma zinaan dhalate la'natullahi alayhi.
Zara. Maşallah. Şer gora. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين akka aariin nama gootelleen taane garuu waan dhaga'uu qabdantu jira. Hawaasni keenya ka Oromoo kan biyya keessa jiru, kan Awurooppaa jiru, kan Ameerikaa jiru, ka biyya an keessa jiru kana keessa jiru. Ani Oromoodha. Ani Oromoodha. Ani Muslima. Ani Arsiidha. Ani kutaa Arsii keessaa kutaa Baaleetti dhaladhe. Ani gosti tiyya Arsii Sikkoo Mandoo keessa jirti Aminyaadha. Ani isinii ibsaa caqasaa waan dhugaa, waan Rabbiin jaalatu, waan harka kiyya jiru. Waan dhugaa, waan Rabbiin jaalatu, waan harka kiyya jiru qoftu ka kijiba tokko hin qabne. Sheer walii godhaa. Sheer walii godhaa. Ajaa'iba agartanii. Kaleessa balbala mootummaa kanaa taa'ee balbala mootummaa Itoophiyaa kanaa sinima jayyida warri aqlii qabu gurra baasaa caqasaa. Balbala mootummaa kanaa taa'ee keessattuu bakka Oromoon guddinaan galtu keessa taa'ee bakka warri badhaadhinni galu keessa taa'ee sagalee ummata Oromoo ta'aa ture. Jayyidan eenyu olitti jedhee uf yaada namu eenyu ol osoo jedhu. Isinii galaami eenyu ol osoo jedhu sagalee ummata Oromoo ta'ee ta'aa ture. Garuu haa dubbiin shoroshoroon badhee dhuftu malee guyyaa tokko namni narratti ijaaramee egaa namni narratti ijaaramee ajjeechaaf narratti ijaaramne guyyaa tokko isinima sheer walii godhaa. Wallaahi nam tokko guyyaa tokko mootummaa kana waan ani irratti dalagaa ture hin beeytan, waan ani irratti dalagaa ture ni beeytan. Garuu namni narratti ijaaramee guyyaa tokko namoota hunda keessaa ka beeku takka Abuu Mus'ab haa du'u, Abuu Mus'ab haa ajjeefamuu jedhanii narratti walitti hin qopheeffamne. Amma ammoo wamaa adaraaka amma ammoo sheer walii godhaa isinii ibsa waan lafa jiru, waan Rabbiin jaalatu, waan dhugaa. Ani yeroo dubbadhu keessatti Rabbi sodaataa dubbadha. Wayita Rabbi sodaadhu kana ilma namarratti shiran dalagu, ilma namarratti shiran yaadu kana mootii aalaman na arga. Waan an ilma namarratti shiran dalayneef Rabbi ammoo nama shiran irra dalagu manatti naa fida mana kiyyatti. Wallahi alhamdulillah yaa Rabbi maaltii ta'a, gooftaa kiyya maaltii ta'a. Wallahi Rabbi bira kaayadha. Ani shira namarratti hin dalagu, an shira namatti hin dalagu, nama shiranatti dalagamu ammoo manan naa fida. Osoo ruuhiin tiyyan bayin ammoo baga dhageettan Oromoo. Ani Oromoon tokko haa taatu jedhee ruuhiin tiyyaa ol Oromoon qaalii miti. Isinii maa dhagaye. Ruuhii tiyyaa ol Oromoon qaalii miti. Eegat ufii uftiisee ufii uf baasee jedhe Oromoon qaaliidha na biratti. Isinii galaami jayyidan kana beekaa. Isinii ibsa. Ani sagalee Ustaaz Kamaal Hibboo ta'ee jira. Dhibbarraa dhibbatti waan ta'eef illeen beekan beeka. Dogongoruu baay'ee garuu ajjeechaa lubbuu kiyyaatiin hin ga'u kun.
ajjecha lubbuu kiyyaatiin hin ga'u ajjecha lubbuu kiyyaatiin hin ga'u isinii madagaanarraa tokko hoogganaan paartii Abu Mus'abiin ajjeesuuf qophaa'ee hoogganaan cimaan hoogganaan cimaan bakka jirurraa meeshaa bitatee dhufee bakka an jiru kana jiru muftii waabeeti dhalataa shirka na bira jira sagaleen kulliin na bira jira sagaleen kulliin warra isa wajjin jirullee warra wal mari'ataninillee na bira jira summa wallahi maaliifi isa akkaataa itti dhufe akkaataa magaalaa itti seene akkaataa meeshaa itti bitate kulli maal irratti argachuu dandeette Abu Mus'ab jettanii na gaafachuu dandeettan jaggiidhaan akka nagaa Oromooti guyyaa awwala Ustaaz Kamaal Hibboo sagalee san irratti ani maal dalage mataa isaa kanatti bilbilee muftii akkanante fati muftii miti fati akkanan ta'ini raa'ii kee kennii jennaan gadi bahee suuraa kiyya irratti dubbii godhe suuraa kiyya isan maxxanse awwala duraa isan maxxanse guyyaa san irraa maal naa yaada namni kun jechuu nama itti godhe anillee summa wallahi nama itti godhe nama biyya isaanii godhe nama itti godhe shamare naajiraat waan irratti yaadamu guyyaa sanirra haasoysiiftee waraabdee kulli shay'ii arra akira naa kennite jechuu bakka gayan namoota wal mari'atanii namoonni gariin kanatti dhiyaatu ko waliin nyaatu riyaadii fi naannawa riyaad dammaam isin yaa galu waan haasaya isaa keessa jiru jechuudha dhumatee jira mana Abu Mus'ab soqutti jirra kana dalagaan nurratti dhiisiidha sagaleen bira jiru sagaleen isaa ka haasayame jechuudha fatii waabee aan dhalataa shirkaati dhagaa Oromoo namoonni isa wajjin jiran namoota natti dhiyaatu ka inni maqaa dhayachi keessatti sagalee tana wanni isin dhageessisuu dhabuuf amma yeroo ammaa kana namoota kana takka takkaanti bilbilee qoradha haasaya isaa keessa namoonni kun waan dhufaniif akkanaan itti xaxamammoo waliin jirammoo sobammoo namoota natti dhiyaatu argitanii bakka eenyutu ajaja kana kenne eessaa dhufee ajajni kun Abu Mus'ab kararraa goruu qaba badhaadhinnattu bite akkanatti jirti sagaleen badhaadhinnattu bite badhaadhinni waan isa bitee jedhuuf Abu Mus'abin kararraa qabu qabna kana malee Oromoon hin jiraattu sagaleen kanattu jira namoota kana keessatti namoota natti dhiyaatutu jira ka ani shakkine ka dhiyootanallee mataa waliin haasaye waan kana keessa harkam qabamuun qabu bilbilee gaafadha dura la jaarsatti erga ummatoonni sagalee kana an qabsiise rabbi isin halaalu tokkochi keessan Facebook irratti gadi dhiisina la yoo ani waa ta'e fakkii jechuudha isin biratti erge suuraaf sagaleellee yoo rakkinni wayii raga'e suuraaf sagaleellee haga ani gadi dhiisa namoonni kun qoratamee seeraan jedhamutti nam tokko gadi dhiisina namoota waan kana hiyyaadanatti jedhee sammuu keessan yaanne hunda haasayaa achi keessatti jechuudha isinii galaami amma wanni an haasa'u kun kana wajjin nama tokko ajjeechaallee itti murteessin nama tokko shirarratti illee dalayin dhageettani kama kalee Ustaaz Kamaal irra dalagamin irra dalagamuu deema jechuudha akkasi karoorri haasaya baay'eetu jira likoordii 15-16 jira waan torbee tokko ol haasayame kaamilan na bira dhufe jechuudha alhamdulillah walakin ani guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u isin yaani guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u walakin rabbi natiisurraan kaameraa duwida isarratti fe'uudha fide waan inni ganama galgala naa yaadu kaameraa duwida irratti fe'e wayita inni suuraa kiyya maxxanse guyyaa tokko irraa dubbadhe guyyaa inni narraa haasayaa ture guyyaa tokko
deebisee fi deebisiin deebisu jedheeni dhiise. Walaakin amma gama ruuhii kiyyaa deemnaan dhageette ruuhiiti. Ani beeku ka mumkin karaa deemuun mala bakka inni bahee seenuun quba qabna walgahii inni seenee bahu quba qabna jedha. Karaa deemuun mala mumkin osoo ani niyyatiin namni kun na ajjeesuu mala. Nama natti ajajee ruuhii tiyyaaf tokkoffaa mudiirri isa isin yaa'iman hanamma akkaataa itti ufee eegu ana beeka jayyidan akkaataa ruuha kiyyatti eegu anattu beeka kaleessa wayita badhaadhinnatti tuule sadarkaan kun narratti gahee hin beeku wanni kunillee narratti dubbatamee hin beeku narratti mari'atamee meeshaan narratti bitamee mallaqaan narra bitamee Abu Mus'abiin kararraa qabnu jedhanii waan maraan osoo ruuhiin tiyyan bahin kan namni kun naa bahe alhamdulillahi thumma alhamdulillahi faaruu rabbitti haa jiraatu. Kaani ammoo ummatoota kaan itti bilbilee takka takkaan gaafadha. Sagalee inni waraabe kulli nama inni maqaa dhahe ka Riyaadiin jiru ka naannawa Riyaad jiru kulli itti bilbilee gaafadha. Maaliif sadarkaa kanarratti yaaluun ga'ame? Rakkoon badhaadhinnatti yoo bitame bilisa eenyuun hin gaafadhu. Waan dalagu keessatti eenyuun hin gaafadhu. Isinii galaa miti. Walaakin sadarkaa nama ajjeechaa itti gayan meeshaa itti bitatanii mana namaa itti soqan Oromoo dhagaa. Bakka jettan hundaa dhagaa. Fati waabeeti hogganaan paartii Abu Mus'abiin ajjeesuu deemtu. Sagalee kulli na bira jira. Kana sagalee akkamitti mee nu agarsiisi jettan namoota kanatti bilbilee qoradhee wajjaan baasee sagalee hawaasa Awuroopaatti kennee jira, Ameerikaa kennee jira, Kanaada kennee jira. Hawaasni kun shuurii gadi bahee dubbatee sagalee kana wajjin maxxansa. Ummatoota kana haga qorannutti ammoo maqaa isaanii sooshaal miidiyaa irratti dhayamuu hin hayyamu. Ni qoradha dura. Xariiqa nama kanaatiin jiramoo xariiqa nama kanaatiin hin jiran. Kana beeka Fatii Waabeeti dhalataa shirkaati. Shuuriidha. Sagaleen na bira jira. Rikoordii 15 oltu na bira jira. Wanni torbee 15 irratti mari'atamaa ture. Amma ka xumuraa bakka an jiru dhufanii mana kiyya soqotti gadi ta'an. Eega ka xumuraa geette dubbii tana isiniin gahe. Kan akkasitti beeka hundi keessan. Ummatoota kaan ammoo dhibbarraa dhibbatti qoradhatti bilbilee mataa mataan hawaasni keessa jiru ummata kana kulli ni beeka. Ibseellee jira namatti beeksiseellee jira jara tanallee rakkoon tokko ka'ee rakkoo sanirratti hawaasa kana jaratan jarri tun anaan qabsoo akka tokkotti oofna. Siyaasa irratti walaa kan lafnu malee qabsoon kenna tokko. Walaakin waan mootummaa irratti waggaa lama duule arraba meeqaan gadi taa'e sokondii takka keessatti ana ajjeesaaf na soyti. Akkanatti mataa isin haa galu mataa isinii haa galu wanni kun mataa keessan haa seenu waan kana ta'eef namoota kaan Riyaadii fi naannawa Riyaad jiru itti bilbilee gaafadha. Akkasumattuu namaayyuu kenne. Namaallee kennee jira. Dubbii tana namaa kennee jira. Jarallee namaa kennee jira. Rakkinni wayii yoo ka'e akka jara tana taate. Sagalee wajjin waa hunda wajjin. Kanaaf jabaadhaa. Kaani ammoo gara seerri jiruun qaaninni jiruun ana rabbi na tiisuun osoo ani niyyatiin kararratti na dhayanii osoo du'ee eenyummaa kiyyan beekan. Hogganaan jala tanaa Fatii Waabeetii akkasi quba qabaadhaa. Kanaan ala ammoo ani gosa qaba, ardaa qaba, bakka itti dhaladhe qaba. Akkaataa ta'amula itti ta'u teettanii eeydan. Kun hawaasa Oromoo kulli akkasi na jabaadhaa. Wabillaahi tawfiq suuraa isaallee isinii maxxansa. Namni biraallee isinii maxxansa. Sagaleedhaan haasa'ame wajjin akkaataa natti yaadamu wajjin akkaataa ittiin ajjeesa wajjin akkaataa mana kiyyatti soqa wajjin kulli rikoordii 15 moo 16 akkas badheessan isinii maxxansaa. Wabillaahi tawfiq wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hirrafni adhaan wallahi hirrafni waan kana
تقارير إسا حق قوية تربي كانت قوية رانت الفلالة نما إسا فكاتني أنا الربصة الراغورات ران أسين أمو الرا ورابن كآكرا كليس ورابنين إرغن كآكرا كليس ورابنين إرغن نموت إني مكا كيست الأوجرا نموت سوى جنباسا اتبلبلي وان كيس سقالي إساني وان إنتقيني سقالي إساق وفوان نقيف نموت كان وجنباسي جارست كني جرغرو أكاسي تبه كمو كبجر دلي رياض إنكيس نانا ورياض إني دمام الرادف أكا حاسا إساءة كنان إذا سيني دمام الرادف واني مرتي تمرامي شبوتيك كل حاسا إساءة كيس جرا ناجباتا أبويا ربي واجد مالي وانتاو أكت ربي كن نتيس ورقتني ثم والله أنا تقرن قمني نتيس الحمد لله بيكا سنكسك ناجباتا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ أكاوان نمو تكاوان نقرأ نمو تكاوان نقرأ إيسا كلين إساني دكيتي يرى جراني كنت إساني قرأت الجنباس واني أن سقالي سن أجيسي والله سقالي سن أجيسي نموني كن ميديا كان را كان دفن دورا مالي في يو قدرتي إرقايا ممالا والجنبا فدي سني مدن سجر اللي جارسو تكين نجر اللي سقالي اللي جارسو تكين نكسين نابيكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبيك أبا كسومنت أولي والله إلى أفانك يلالا أكسومنت وانت يا دمكان سموك يا ربي أكملتنا نجاس سيجو ربك يا وانت والله وبالله توفيق وإلى اللقاء فتي وابيت